Ashamaa harka fuunee daawwattoota fi hordoftoota reedii adamtuu bakkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaa fi kabaja bakka isin jirtanitti isin biraa ga'u isiniin jecha egaan oduu ajaa'ibaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Oduu ajaa'ibaa oduu jajjabeeffamuu qabudha. Waan baay'ee namatti toludha. Dubartii yeroo jalqabaatiif xiyyaara balalsiiste yookaan immoo shufeera xiyyaaraa taate yookaan kapteenii isa jedhamu san taate Itoophiyaa keessaa kan ishee jalqabaati. Seenaa jiruu fi jireenya Itoophiyaan ijaaramte keessatti galmaa'een beekne waan ajaa'ibaati, baay'ee namatti tola. Dubartiin gaafa bakka dhiirri argamu yookaan immoo wantoota adda addaa keessatti argaman jajjabeeffamuu qaban, namatti tolan jechuudha. Egaan daawwattoota keenya hamma xumura qophii keenyatti waliin turaan affeerraa kootti Reedii Adam TV namoonni YouTube chaanaalii keenya faarii taatan subscribe gochuun maatii taasisaniin jedha. Egaan daawwattoota fi hordoftoota jaalatamtoota keenya akkuma suuraa ishee argaa jirtan kanatti kapteeniin tun yookaan immoo mucattiin suuraa isin laalaa jirtan tun dhalattuu Itoophiyaa kan taate lammii Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif akka Itoophiyaatti kapteenii taate baga gammadde jennaani. Kapteenii jechuun immoo balaliistuu xiyyaaraa kophaa isii gargaaraa malee nama balaliisuu danda'edha jechuudha. Itoophiyaatti xiyyaara balaliisuu jechuun laalaaka. Dubartiin Itoophiyaatti makiina iyyuu gaafa balaliiste yookaan makiina iyyuu gaafa oofte akka addaatti ilaalama. Biyyi teenya sun biyya dubartiitti cunqursuun beekamtu waan taateef amma zabana kana keessa dhufe malee amma fakkeenyaaf dubartoonni fakkeenyaaf kantiibaa magaalaa Finfinnee laala amma dubartiitu ta'ee Adaanech Abbabee duraawwan akkanaa baratamaan ture. Duraan dubartii akka meeshaa manaatitti ilaalan ture. Zabanni amma tolee teeknooloojii illee waan deemeef jecha dubartiin bakkuma dhiirri ga'e hundatti argamuu akka dandeessu argisiisanii jiran. Addunyaa irratti fakkeenyaaf amma warroonni hawaa qo'atan, hawaa jechuun ji'a lama ji'a sadii addunyaa tanarraa kaatee gara biraa warri deemtu, warri qilleensarra taa'u jechuudha. Laalatti dachee irratti dhalate tanarraa samii keessa ji'a sadii taa'u jechuun maal jechuudha? Dubartiitu taa'e. Warri hawaa qoratu addunyaa tana guutuun akkamitti akka jirtu warri ol baheetiniin pilaaneetota adda addaa qoratan, pilaaneetirra jiraatan dubartiidha jechuudha. Garuu hanqinni Itoophiyaatti hanqinni ilaalchi dubartiidhaa qaban Afrikaa fi biyyoota Arabaa fi biyyoota akka Itoophiyaa kana waan jiraniif dubartii hirmaannaa adda addaa keessatti hin hirmaachisan. Garuu yeroo ammaa kanatti dubartiin fudhatama guddaa argattee jirti addunyaa irratti. Waan baay'ee nama boonsudha. Kuni isa yeroo jalqabaati. Xiyyaara kana booda dubartiitu isin oofaa akkasii quba qabaadha dhiirri keenya Itoophiyaatti illee amma booda isiitu karaa bane malee dubartiin hunduyyuu akka balaliisisuu dandeessu xiyyaara beeksisee jira jechuudha. Dirree xiyyaara Itoophiyaa yookaan Itoophiyaa International Airport irraa beeksisamee jira. Kun waan baay'ee nama gammachiisudha. Confidence bakka ati nama kamuyyuu taanaan confidence qabaannan dhiira dubartii waan jedhu wayiitu hin jiru. Sun dadhabina kenna. Fakkeenya fudhadhaa. Biyya dubartiin itti lafa qottutu jira. Biyya dubartiin itti hin qonnetu jira. Biyya amma naannoo kiyyatti dubartiin lafa qotuun qaanyiidha yookaan saala guddaadha. Naannoo biraatti argee jira immoo dubartii lafa qottu. Naannoo tokko tokkotti dubartiin makiinaa oofuun akka addaatti ilaalama. Biyyoota alaa kanatti garuu yoo argite makiinaa maalii kana dubartii oofa. Isinii galee jira. So dubartiin kabajaa guddaa qabdi jechuu barbaadetti amma booda illee hawaarra addunyaarra dubartiin teenna akka baatu abdii guddaa qaba. Dubartoota Itoophiyaa mee ilaala amma warra atileetota kana ilaalame. Itoophiyaan tun maal akka taate addunyaadhaaf warri beeksise. Warri Itoophiyaanummaa amma namni faarsu tana addunyaatti beeksise jechuudha. Ijoollee shamarraniiti fiigichaan ijoollee maatii tokkoofa. Isinii gala wantoota akkanaa kanatu jira. Gana silaa wantoota akkanaa haamilee jabeessuu kan qabnu nuti garuu rakkin nuti xiqqoo jiru biyya teenya kana keessa siyaasni adda addaa waan jiruuf yoo am fakkeenyaaf intaloon sun odoo lammii biraa taate era lammii biraatiin hin fayyaddu maali waan akkasiitu jira. Silaa immoo akkuma namaatti yaannee ani silaa naaf ta'e bilisummaa argannee lammii kutaa birallee odoon qoodin odoo ofirraan dhiibin garuu naaf xanyatti aaruman qabaa. Silaa nu danda'ame ofitti qabna ture. Garuu sababa sabaa fi sablammiin biyya san keessa baay'atuuf bakka hundatti jibbaa facaasuu malee
wanta adda addaa facaasu malee jaalalli walii siin dhufu maaliif abbootiin wal gadeessanii jiranii wal waraansa adda addaa keessa waan turaniif namuuyyuu xalaata jechuudha. Biyya san keessatti rakkoon kenna Amaarri Oromoon xalaata, Tigreen Oromoon xalaata. Bar rakkoo guddaadha. Biyya ofii biyya takka walitti qaban ofii xalaata. Wanni nu rakkise guddaan wanni guddina nu dhoorge isa kanaa jechuudha. Biyya takka keessa jiraachaa xalaata walitti baay'isu. Silaa amma Oromoo fi Oromiyaan tun biyya kophaa wayii taate guddinni nuti finnu samii kana tuqaa jechuudha. Sinii galee? Kanaaf waan siyaasaa dubbachuu fi miti haa ta'uti hanqina biyya keenyatti irraa dubbachuun gaariidha. Biyya keenyatti amma dubartiin takka gaafa saayikilii ooftee gaafa makiinaa ooftee argamtu akka ajaa'ibaatti bakka waan addaa wayii fakkaatee dubbatama. Garuu biyya ormaatitti kuni waanuma salphaadha. Dubartii waanuma hunda godhuu dandeessi. Waanuma ilmi namaa hin qalaqa jedhamu hunda qalaquu dandeessi. Garuu hanqinni ilaalchaa waan jiruuf ilaalcha keessatti gadi buusaniitiin haamilee cabsanii akkasii waan tokko uumte tiriin hojjennee fi wantoota adda addaa waan akkasii godhanii dubartoonni kenna akkuma nama kamituu waan feetan bakka feetan gahuu dandeessanii ilaalchi namni isinii qabu ilaalcha gadhaanummaa san dhiistanii konfidensii keessanii deema. Isinii galeera konfidensiin jiraannan wanni hin jirre tokkollee hin jiru jechuudha. Kana waan ta'eef uummanni keenya ilaalcha dubartii qabdan sirreeffadhaa. Amma dubartiin tokko gaafa konfidensiidhaan ofitti amanamummaadhaan haala wayiitiin babbareeddee deemte maa deemte amantii balleessite maal jedhanii namni amantii ofii wallaaleen jiru amantii namuuyyuu hin beeka. Haa ta'uti walitti himuun osoma jiru wal arrabsuu fi wal xinneessuun xiqqoo osoo dhaabbatee namatti tola. Wanni akkasii sun haa dhaabbatuun gorsa obbolummaati. Maaliif wal guddisuu yoo kan barbaadnu taate dhugumaan suuta gamuma jalaa kanaan wal haasofsiifnee wal deddeebisuu wayya malee arrabaa fi waan adda addaa kanaan wal xiqqeessuun gaarii miti. Kuni wal kuffisuu jedhama. Kana waan ta'eef daawwattoota hordoftoota keenya qophiin har'aaf qabadhe kana fakkaata. Dubartii yeroo jalqabaatiif xiyyaara ooften isin biraan gahuudhaaf dhufe oduu ho'ituudha. Kan isin waliin ture Reedii Adam Tube. Namoonni YouTube chaanaalii keenya haaraa taatan subscribe gochuu maatii keenya akka taatan kabajaaf jaalalaan isin gaafanna. Komentii keessan immootu yaada kennadhaa. Nutis komentii keessan dubbisnee riipilee isinii goonaa onne isiniif tuyna. Kun dhaamsa Reedii Adam Tube turtiin har'aaf goone kanuu fakkaata. Oolmaa gaarii, guyyaa gaarii, amata gaarii, jiruu gaarii, bara gaarii isiniin jedhe. Ciao.